Waajirri eegumsa fayyaa godina Shawaa Bahaa gama raawwii bara 2015 fi karoora hojii bara 2016 irratti sektoroota aanaalee wajjin marii guyyaa 2 taasisee jira. Xumura gama fi karoora hojii bara 2016 irratti mari'atame kana irratti sektoroota fayyaa aanaalee isa jala jiran kanneen raawwii gaarii galmeessan adda baasuun sirna beekamtii kennee jira. Bara 2015 keessatti hojiiwwan hawaasa tajaajiluuf karoorfaman kanneen karaa gaarii ta'ee milkeessan keellaawwan fayyaa, buufata fayyaa fi waajjiraaleen fayyaa aanaalee filataman sirna beekamtii kana argatanii jiru. Sirni beekamtii kennames waancaa, saayikilii, sagalee guddiftuu fi waraqaan ragaa kennamee jira. Waajjiraaleen fayyaa aanaalee hojii kana milkeessuun beekamtii argatan keessaa waajjira fayyaa aanaa Lume, aanaa Adaa fi aanaa Adaamaati. Gama biraatiin keellaawwan fayyaa hojii isaaniitiin beekamtii argatan aanaa Lumeetti keellaa fayyaa Sharraa Dibaandibaa, aanaa Gimbichuurraa keellaa fayyaa Tulluu Farraa fi aanaa Adaarraa immoo keellaa fayyaa Tulluu Diimtuuti. Buufataaleen fayyaa magaalaa Mataaharaa fi Maqii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa yoo argatan buufanni fayyaa Biyyoo sadarkaa 3ffaa argachuun beekamtii argatee jira. Waajjiraaleen fayyaa aanaalee beekamtii argatan akkamii fi maal hojjetanii hojii isaanii akka milkeessan wayita ibsan akkas jedhan. Iccitiin milkaa'ina keenya inni guddaan humna qaban sirnaan fayyadamuu, qindoomanii hojjechuudhaa fi hojii safaranii kennanii safaranii fudhachuudhaanii hojiin bara kana hojjetamaa ture. Keessumaa immoo teknooloojii ammayyeessuudhaanis aanaa keenya keessatti kalaqoota adda addaa akka inisheetiivii sektara fayyaatti gadi bu'an hojiirra oolchuudhaan manneen qorichaa faarmaasii moodela hawaasaa jedhaman hojiirra oolchuudhaan dhibeewwan ittisa dhukkubootaa irrattis xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan hojii inshuraansii fayyaa hawaasaatis karaa gaarii ta'e raawwachuudhaan bara kana hojii gaggaarii hojjennee muuxannoo sadarkaa adda addaattis babal'isaa turree jirra. Kanaan milkoofne jechuudha. Komitmentiin ogeessa keenya bira jiru baay'ee gaariidha jechaadha. Ogeessi keenya hojii kenniteef abbummaadhaan fudhatee galmaan ga'uu keessatti komitmentiin sadarkaadhaan jiru baay'ee gaariidha. Dabalataan komitmentii kana maaltu fidee waan jedhu sanis immoo ilaallu tokkoffaa aangeessuudha. Hojjetaa keenya aangeessinee jira. Hundi hojii isaa akka hojjechuu danda'u aangeeffamee jira. Hojjetaan keenya immoo raawwii gaarii gaafa fide badhaasuunis hin jira jechaadha. Kurmaanaan badhaasuun hin jira, beekamtii kennuun hin jira, jajjabeessuun hin jira, hojii gamaggamuun sadarkaadhaan gaggeessuun hin jira. Kanaanis hojjetaan keenya gara hojiitti seenee komitmentii gaariidhaan hojii isaa dalagaa bahee jira. Sababa kanaatiif milkaa'inni keenya mul'achuu danda'ee jira waan jedhu san qabna jechuudha. Keessumattuu du'aatii haadholii daa'immanii hir'isuudhaan wal qabatee kan jiru tarsiimoo milkaa'ina hojii kanaa keessatti gahee qaban bal'aa isaa duubnee itti fayyadamuudhaan bal'aa isaa milkeessinee irraa jechaadha. Dabalataan gama hojii ittisaaf to'annoo dhibee darbaatiinis wal qabatee kan jiru hojii bal'aa isaa kan milkeessu ta'uu isaatii fi keessattuu dhibee busaatiin wal qabatee kan jiru bal'aa kanaan duras rakkoo guddaa nutti fidaatii ture. Interveeshinii ittisaaf to'annoo dhibee busaa hunda duubnee fayyadamuudhaan amma diklaayin goonee akkaataa ittiin jirutu jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo karoora bara 2016 keessatti aanaa hanga buufataa hanga keellaa fayyaatti waan karoorfame abbaa biraan ga'uudhaan hojii kana xiiqiidhaan hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Tokkoon safartanii abbaa biraan ga'uun sirraa eegama. Aanaanis buufanni fayyaatis hojjettoonni eksteeshinii fayyaatis hojii ammaasitti karoorsine kana tokko wanni harcaal tokko illee hin jiru. Karoora xiiqiti, karoora qulqullinaanii baay'inaan hojjennu waan ta'eef yeroo qabnu keessatti yoo hojjenne hin badhaafamna jechuudha. Yoo hojjenne immoo aduu badhaasa geenyee wanni dubbannu tokko illee hin jiru. Kanaaf ammoo irraa kaanee karoora amma kenname kana hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafatamaa siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Shawaa Bahaa obbo Eeliyaas Bashaa sirna beekamtii kennuu kanarratti argamanii ergaa dabarsaniin warri badhaafamtan caalmaatti akka hojjettaniif imaanaadha. Warri hin badhaafamne immoo of ilaaltanii akka cimtanii of fooyyessitanii hojjettaniif ergaa guddaadha jedhan. Wanni har'atti wal galateeffanne kun boritti wal gaafachuutti deemna wanna ta'eef warreen sadarkaa kanatti hin dhufne immoo maaf sadarkaa sanatti dhufuu dadhabe kan jedhu immoo bakka wal gaafannu lesanii rakkoo keenyaa bakka itti irraa barannu bakka itti sirriitti qophoofnee baanu ta'uutu irra jira. Gamaggamniif kallattiin karoora bara 2016 guyyoota 2 geggeessine kun. Dabalataanis akka obbo Eeliyaas jedhanitti kallattii hojii gara fuulduraa kennaniin ittisa dhibee fi yaalanii fayyisuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabas jedhanii jiru. Uummatiin jiru taanaan biyya akka hin jirre amannee xiyyeeffannaa addaa sektara kanaaf laatamee hojjetamaa jira. Namni hojjetee jireenya gammachuu akka jiraatu gochuuf xiyyeeffannaa addaa, fayyaa akka bulu gochuuf xiyyeeffannaa addaan hojjetamaa jira. Kanaaf sirriitti akka paartiittis akka mootummaattis dhimmi xiyyeeffannee hojjetaa jirru inni jalqabaa. Akkuma kana dura waggoota 20 darban 15 darban keessatti ittisa dhibee irratti xiyyeeffannaa hojjetaa turre. Ittisa dhibeetti dabalamee hojiin dhibee yaalanii fayyisuu sadarkaa jalqabaatti hojii hojjetamuu qabudha.
hojiin hawaasa keenya fayya buleessa goonee oomishaaf oomishtummaa dachaa fiduu akka inni danda'u gochuu xiyyeeffannaa guddaa gaafata.